Jirra jirtu kabajamtootaa fi hordoftoota lammiishootu nageenya waaqayyoo bakka jirtan hundatti isiniif haa baay'atu jecha yeroo darbe keessatti viidiyoo qashtii takka qabadhe isinii dhiyaadheen ture. Viidiyoon sunis maal yoo jettanii garaagarummaa YouTube standard license fi garaagarummaa Creative Commons isiniif dhiyeesseen ture. Warreen viidiyoo sana hin ilaalle duubatti deebitanii viidiyoo sana ilaaluu ni dandeessu. Viidiyoon tokko gaafa awutarii yookiin immoo abbaan viidiyoo sana gaafa qilleensarra oolchu yookiin immoo YouTube'itti fe'u Creative Commons jedhee yoo fe'eera ta'e akka barbaadetti viidiyoo sana online irraa buusne yookiin qilleensa irraa buusne deebisnee feene akka keenyatti fayyadamuu dandeenya. Gaaffii inni guddaan garuu viidiyoo Creative Commons ta'e eessaa akka argannu yookiin immoo akkamitti akka argannudha jechuudha. Kanaaf viidiyoo kiyya har'aa kana keessatti immoo akkamittiin viidiyoo Creative Commons ta'an yookiin immoo viidiyoo online irraa buusne yookiin YouTube irraa buusne remix goone yookiin copy goone akka keenyatti kan fayyadamuu dandeenyu eessaa akka argannu yookiin akkamittiin akka argannu isin dhiyeessachuudha. Na hordofaan affeerraa kiyya kana isin argisuuf jalqaba irratti maal gochuu qabna jechuudha. YouTube seenna. YouTube seeneera jechuudha. Erga YouTube seenee maal godha? Gosa viidiyoo Creative Commons ta'e kan inni barbaadu search godhachuudha. Fakkeenyaaf ammani viidiyoo afaan Oromoo yookiin sirba afaan Oromoo kan Creative Commons ta'an isin agarsiisu yoo barbaade maal godhachuudha? Asirratti bakka searchii kanatti maal godhee search godhachuudha? New Oromoo music jedheen barreessaa jechuudha. Gaafan search jedhu yookiin immoo gaafan enter godhu maaltu na dhufa jechuudha. Kunoo karaa harka bitaa irra keessa viidiyoo irratti filter kan jedhu jira jechuudha. Kanaafuu maal godhaa? Filter ishee irratti bu'aa jechuudha. Gaafan filter irratti bu'u maal na fideera? Kunoo upload type, date, duration, features kan jedhu jira. Features jala dhufeetaniini Creative Commons kan jettu jirti. Creative Commons irratti okay jedha jechuudha. Gaafan Creative Commons irratti click godhu yookiin immoo gaafan kan irratti cuqaasu viidiyoo Creative Commons ta'an kan namni kamiyyuu YouTube irraa buusee akka hojii isaatti fayyadamuu danda'u arganna jechuudha. Okay jedha. Kunoo gaafan okay jedhu maal naa fide? Kunoo sirboota kan naa fide jechuudha. Kanaafuu sirboota nuti ilaalaa jirru yookiin argaa jirru kuni sirboota afaan Oromoo kan maal ta'an jechuudha. Kan Creative Commons ta'an yookiin immoo gaafa gadhiifamanii laayisensii gosa Creative Commons'iitiin kan gadhiifameeru jechuudha. Fakkeenyaaf ishittii kan ammanii okay irratti jedheen gaafa description partii viidiyoo kanarra dhaqu jechuudha. Laayisensii jedhee Creative Commons jedhee taa'a jechuudha. Gosti laayisensii isaa Creative Commons'idha. Kanaaf viidiyoo kanan banaa. Kanaafuu erga sirba kana banee maalan godhaa? Gad dhufeetaniini Seymour kan jedhu irratti bu'aa. Kunoo Seymour jedhee gaafa harkisu maal ta'a jechuudha. Laayisensii isaa Creative Commons jedhamee gadhiifameera yookiin immoo Creative Commons Attribution License yookiin immoo Reused Allowed jedha. Kana jechuun viidiyoo kanarra deebisnee akka viidiyoo keenyaatti fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Maal jennaan abbaan Cocket Show kun gaafa YouTube irratti viidiyoo kana gadhiisu maal godhee gadhiise jechuudha. Viidiyoo kana akka namni fayyadamuu danda'utti eeyyama akkasii kenneera jechuudha. Kan biraallee argachuu barbaadan maal gootu? Duubatti deebitanii ammallee filteretti bu'aa. Kanaan booda Creative Commons bu'aa. Kan biraallee viidiyoo baay'ee argachuu ni dandeessu jechuudha. Kanaafuu haala kanaan waan barbaadan search gootanii yookiin immoo waan barbaadan viidiyoo barbaadan sirriitti barreessanii viidiyoo Creative Commons ta'an yookiin immoo viidiyoo irra deebisnee fayyadamuu dandeenyu argachuu ni dandeessu jechuudha. Kan biraallee fakkeenyaaf amma diraamaa jettanii diraamaa afaan Oromoo jettanii yoo search gootanii diraamaa afaan Oromoo kan Creative Commons ta'an yookiin immoo kan nuti akka hojii keenyaatti irra deebisnee fayyadamnu yookiin immoo yoo akka hojii keenyaatti irra deebisnee fayyadamnu YouTube'n kan nun adabne ni arganna jechuudha. Diraamaa afaan Oromoo jedhee search godha. Sanaan booda filterii irra dhufa. Sanaan booda Creative Commons jedha. Sanaan booda kunoo diraamonni kun maal jechuudha? Diraamoota Creative Commons ta'an kan namni kamuu akka hojii isaatti fayyadamuu danda'udha jechuudha. Garuu maal gochuu qabdu jechuudha? Fakkeenyaaf yoo diraamaa afaan Oromoo kana yoo fudhattanii akka keessanitti fe'uu barbaadan dirqama viidiyoo kana maal gochuu qabdu jechuudha? Saayit gochuu qabdu yookiin immoo abbaa viidiyoo sanaaf maal kennuu qabna jechuudha? Kireeditii kennuu qabna jechuudha. Akkamiin kireeditii kennina yoo jettanii yeroo upload gootanii maal gootu jechuudha? Taayitilii isaa irratti fakkeenyaaf amma diraamaa afaan Oromoo kun kan inni upload ta'e yookiin immoo kan inni qilleensa irra ooleeru Oro Smart Tube kan jedhamu kana waan ta'eef by Oro Smart jettanii guyyaa publication isaa yookiin immoo guyyaan itti publish ta'e Juulaay 2021 jettanii taayitilii isaa irratti barreessuu qabdu jechuudha. Kanaaf haala kanaan kireeditii kennitanii viidiyoo nama akka kan keessanitti akka barbaadan gootanii fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Maal sun irraa eegama gabaabumatti? Kunoo YouTube seentuu, search irra seentuu, viidiyoo gosa barbaadan search gootu, sanaan booda filteritti buutu, erga filteritti buutanii Creative Commons kan jedhu jira featurii jalaa isatti buutanii viidiyoo Creative Commons ta'e akka barbaadanitti fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Kanaaf viidiyoo kiyya har'aa kanarraatii akkasiin waa barattan, akkasiin waa qooddattan shakkii takka illee hin qabu. Namoonni miseensa lammiishootu taatan like share akka gootan isin jechuun barbaada. Warreen miseensa lammiishootu hin taane immoo asumaan akka subscribe gootan kabajaan isin gaafadha jechuudha. Sana qofa miti mallattoo beelii yookiin immoo mallattoo bilbilaallee buutanii viidiyoon lammiishootu birraa gadhiifamu hundisaa akka isin bira ga'ullee gochuu ni dandeessu jechuudha. Horaa bulaa deebanaa yeroo gaarii qabaadha.